laali ani kasiyaameef jechuudha obboleessa keessan laal akka ati narraa qabdu jechuudha laali kuni namichi kun quufee jira kanaafuu obboleessaati boodanatti aarti jeetii kanaaf yoo hin qaba jette narraa orgiyoon orgatte yookaan dammoo waan gudunatu beeka kanaaf dhageettee jirtan dhageenne bichaa naan jira dhagee hayyaa gadanda'e natu sirraa qabaati ati waan takka illee ittiin dubbatin anatu sirraa nama hin dhaga'u mataa jabaataa hin beektaami amala isaa nama jalaa waan takka gadillee hin jedhu kanaafuu hamma danda'ame natu itti himu laal itti himtee itti himuu baattee laal ani likki isaa itti hima laal ammuma tana dhageette akkana jechuu danda'e inni lafa isaa nutu isatti dhaqemoo lafa keenya eessaa dhufee qabeenya qabaaf jecha sodaachisee irraa fudhachuudhaaf kana sitti haasa'a ati hoo maaliif kanarraa fudhattee dhufuu dandeenya lafa keenya kun lafa noorii irratti yaafannu lafa ummata bal'aati nu isa bira hin dhanne ofii isaatiin nu dhufeetiin narraa qaba akkamiin jedha ati hoo kan akkamii irraa fuutee fiduu dandeetta lafti keenya ittee maaf hin mormin maaf irraa godhattee natti haasoftaati kanaafuu lafti lafa keenya lafeeteen irratti wareegamu mi'oo qabeenya qaba qabeenya sanii boqonni fiduu ilaala lafa kan irratti wareegamna malee ana akkamitti dubbadha namichi humna qaba mootummaa harkaa qaba shugutiidhaan namaas faraarra ani maal haa godhu akkamitti dubbachuu danda'an maali kana namicha maraata afaan atiyyuu dhaabbadhu namichi kun ruusi balleessaatii taa'i faana naasa'in namicha kana faana bakka hin barbaadu dhiisii nutti haafu dhiisii bakka maal goota namicha kana faana unnaan jedhin nidhaa sitti dhaadatu jiraati. Ani wooma namicha kanaa osoo naqqaa qubaatti ana isuma na sodaachisa shugguxi isaa sarruu shugguxi manarraa ani wooma shugguxii san silaanatti hin kaasa wooma shugguxii san nakkaasitii naas fayyadamu jira. Meeshaa waraanaatiin akkamitti sodaachisa? Nutis meeshaa waraanaa sana harkaa qabna. Kanaafuu inni waraanaan dhufe nutis waraanaan itti deemna. Lafa keenya kanarratti hin wareegamne hin kennamu. Waraanaan dhufnaan waraanaan deemna karaa seeraatiin dhufnaan karaa seeraatiin mormannee lafa keenya ofirraa deebifna malee nutis lafa keenya kana waraana kana sodaanne hin kenninu. Kanaaf waan sodaattu akkasuma ija beektee kanaafuu atillee lafa kana irratti yooma anillee wareegame lafa kana atillee hin kennine irra wareegame. Ramya isi leenca kana baay'isteetiin ittiin kennimme badaa dhaabee waan hin keessisaa bineensa baay'istee baay'istee faana gara jirta baay'istee faana onnachuu kanan jaalanne lakkisitti hafuu wayyaadhiis. obboleessa koo hadha waan ajaa'ibaa argeemi waan ajaa'ibaa laal ummata ajaa'ibaatii dhiisi ummata kanarraa godhi osoo jarri argitee leenca namni sodaatu isaan wajjin taphatti laal leenca wajjin jiraatti laal kunneen ummata wannaati kana dhiisi bakka ummata kana faana onnaan jedhini laal faana onnaan jedhi yoo inni dammoo hiniisisa jedhaa jira mootummaa kana illee walii galtee qaba akkasuma dammoo qabeenyallee qaba nu waan takka hin qabnu rabbii malee taa'iteetiifiyyuu deetiifiyyuu fayyaa ta'e hin qabdu cadhisii taa'itiin akka qabdu jiraadhu bakka namicha kana faana wannaan jedhiin mataan namicha kana faana namicha kana hin jaalanne namni kun reerraallee si hin qabu laal si dha'uu danda'a laal guutii maalu si dha'uu danda'a kan bira obboleessa kiyya gadeerooti dhageetta hidhaa inni ittiin si sodaachisu kanaa fi meeshaa waraanaa kan inni baasee ittiin si sodaachisu kanallee hin sodaatin kanama ajjeesullee rabbi hidhaallee uummata akkaas hin gootu kanaafuu hin sodaatin sodaattee qabeenya kee kana hin kennin qabeenya kan kee kana gaafa ati duuti ilma keetu irra hafa waan ta'eef qabeenya kan haga dandeettu irraa mormadhuuti irratti du'i waan kan kee waan ta'eef hin sodaatin gaafa ani hin jirrellee yoo jiraadhe anus bira jira yoo an du'ellee atillee lama qabeenya kana irratti du'i qabeenya kun ka ilma keetii ilmee keetii waan ta'eef kana sodaattee of duuba hin deemne kan hadaraa hin sodaatin mormadhu maarree inni kan mootummaa kan hojii walii galeetiin akkana nutti nu sodaachisuuf deemu barri tokko gadi tokko oli hin sodaatin atillee jabaadhu lafti tun lafeeteenna lafa ummata Oromooti kanaafuu irratti mormadhu irratti du'i. Hello Abbaa Hussein
akkam mee naga jirtanii isin maaliif kooyi lafa kana irratti maaliif akkanatti cadhiftan ana bichaaf akkana mormadhaan isin maaf as baataniitiin na wajjin lafa kana irratti mormanne kan nurraa fudhachuudhaaf akkanatti nurra maran as deemaa nu wajjin mormadhaa lafti tun lafa keenna mara horii kiyya bichaa miti kas gubbaa jiru horii keeti horii uummata Oromoo bal'aatu asirra jiru akkami maali jaran ummata akkamiiti ummata akkamii wajjin jiran gabbaaniin wajjin mormatanii lafa kana irratti gadi bahaniitiin jechaan nu wajjin yoo mormatanu ana dakiyya akkanatti irratti ka'iyyu maali ufii bichaatti fayyadama lafti kun guutuun keen ka ummata Oromooti akkamitti diinni nurraa fudhachuuf akkana janutti murra nu wajjin gabbaa jaalalleetti yalaala agartii lafti kun guutuun laal kiyya laal kun guutuun jechuudha qabeenyi kun guutuun jechuudha kiyya kanaafuu laal argi laal kanarratti waan barbaadde si ijaaruu danda'a iddoo kana keessatti iddoo bashannanaa fakkaatu kana keessatti biillaa waan maal fakkaatu si ijaaruu danda'a kun guutuun qabeenya kiyya jechuudha laal kana waan takka yaadin laal kana waan qabeenyarraa waan takka yaadin atummaan bichaan yaada kee gara kee deebisiitiin nafaanonnaa jedhi malee kuni guutuun laal kuni kana bichaa miti kana lama deebuu laal qabeenyi kiyya jechuudha namicha tiita akkatu wannaa jedheetini wannaadha malee laal yeroo maaf malee kun guutuun qabeenya kiyyaa harka kiyya deebi'a kanaafu waan barbaadde irratti ijaaraa waan ati barbaadde waan fedha keetii kanaafu ati waan takka illee yaadin laal qabeenyi kun kiyyaa fi keeti laal kun guutuun laal zuuraan kun guutuun kiyya laal kanaafu ati nafaana buuteetiniin nafaana jiraachuu qabdaa na wajjin jaalalleetii taate amma dhumaa jaatiitii si godhachuu barbaada kanaaf waan takka illee yaadin kana qabeenya kanarraa jechuudha kanaafu kan kana olis ni jira sitti agarsiisa jechuudha iddoo bashannanaa ni deemna achumaan iddoo bashannanaa wayii ni qaba dirijjiitii baay'ee qaba kanaafu ati nafaana buutiitiin nafaana jiraachuu qabda habbi bareedduutii kanaafu waan takka yaadin ati waan sin jedhe bichaa ishinaa jedhi malee yaada kee hundana siif guutaa yoo barbaadde makiinaa siif bitaa barbaadde lafa si ijaarala mana si billaati barbaadde iddoo bashannanaati barbaadde kana barbaadde kan biraa kana baay'ee deemu jira isas Hello Abba Hussein mee isinillee akkami gara kiyya kana osoo as dhuftanii maal isinif fakkaatamee waa'ee malafatanaa tana waliin mari'anna gara kiyya as koottaame natti hin cadhisina an adda kiyya ofii kiyya akkanatti hiniyyu yeroo hunda mee koottaa isinillee gara kiyya as koottaa nama ummata keenya kana hundaanuu wal geenne waa'ee lafaa kana mari'annee ummata yartuu kana ofirraa kaasuu qabna ofirraa dhoorkuu qabna kanaafuu mee isinillee gara kiyya koottaa bada jaran mucaa kiyya obboleessa kiyya sanarraa miidhinaa laata gubbaa kun ummanni kun na cadhise maaluma naa hoyya laata akkamuma gochuu na hoyya cadhisuuf gomaa cadhisuu hin dandeenye osoo mana kana keessa jiru anni amma dhufee anarratti mana biraa ijaarachuuf deema kana ifutti hin dhiisu hin cadhisu naga jiru cadhisu jaalalleetii laali kaargitee iddoo bashannanaa kana argaa jirtaa miti iddoo bareedduu maal fakkaatu kana laal si keessa jeetiniin waadaa siif seenee ture laal waan baay'ee tokko nama turu duuba saniin fa'aa osoo argitee waan baay'ee bineensota garagaraatu jira waan baay'ee iddoo bashannanaa garagaraatu jira waan baay'ee tokko nama gammachiisu laal waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha kanaafuu laalteetiniin hin quuftu laal iddoo biraas ni deemnaa bakka barbaanne ni deemna jechuudha kanaafuu laal yoo barbaadde ardii faranjoota Awurooppaa fa'aas hin deemetiniin fata siin gochuu danda'a kanaafuu laal still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Dammi tuutiyya mee atillee kana dhagaye kanallee narraa fudhatan qabeenyi kun ka abbaa kiyyaa ture hundi isaatiyyuu narraa fudhatanii ammallee deebi'anii dammoo qabeenya bakka horii keenyatti yaafan nurraa fudhatuudha
akkana nutti roorisan mee maaluma naa hoyya akkuma garuma jalaa deemu uummanni nutti jal'ise kana nurraa fudhatanii jal'ifni ammallee deemanii kabiraan fudhatu deemaa jira akkuma gochuun hoyya wama godhu wallaalee maaluma akka ta'u hin beekne mee mallummaa dhabu naa dhooftu wannummaa dhabu naan jettu jira obboleessa kiyya san illee na jalaa dha'innuuf na jalaa miidhinnuuf sodaadhe ufii dammoo kana narraa fudhatanii kana jal'ifnaan kaan illee narraa fudhatuuf deemaaran jal'isuu hin dandeenye akkuma gochuu danda'a mee maa wama jettu qabda waan jettu natti himi awwaan jedhu wallaalee yoo amma bakka homaa jaarsonni biyyaallee nu cadhifte qeerroon nu cadhise adduma kiyyaa ka'aniyyuu yeroo hundayyuu ani ruhiin kiyyaaf hin sodaadhu. Laali ani waan biraallee siin hin jedhu wanni asitti siyaameefillee taa'ii siin jechumaaf ilaali adabadhuutiin hin taa'i obboleessa keetitti xiqqaatitti illee himee jira taa'i amma yoo barbaade si biratti ilaali. Ani si waliin hin qaabu maraattuu si waliin haa kanaafuu yoo barbaade ilaali ani warra seeraa bileetiin siisisuu mara danda'a. Haaloo akkam nagumaami aboo namicha bara ummata na biraa dhabe aboo namichi waa qabaachuun oolu na fakkaate maal ummata na ofuma biraa dhabe bar wama hidhaa waan itti dubbadhe ta'e humna wayii qabatee ofuma biraa dhabe bar eessuma akka inni badee nagarreen. Maali wanni ati wannaa itti qoo kana guutuu afaan isaa qaqqabu dadhabde ani yookaan inni isaa yookaan dammoo akka adabatee lafa isaa irraa gattaa'u kanaaf wanta akkasitti ni mudeebi'eetiin kanaan booda hirmichaa kiyya fudhadha waan ta'eef kanaaf yoo qabde narraa qabi yookaan dammoo laal siifisallee walitti qabee karchallee galcha laal kanaaf waan biraa kana booda irra deebi'ee wanni asitti himaa oolu yookiin kadhaalee sitti hin fakkaatin dammoo kanaaf ani sitti himeeti obboleessaa akkasan jechuun malee kanaaf ilalaale haguma kanaaf ammaan booda waan ati akkasitti himu yoo qabde hin qabda maal jedhan dadhabne obboleessa kiyya laali namichatti tana taa'ii jedhee ni jira ani lafti kun karaa seeraatiin illee naaf kennamaa jira naaf kennamee jira kanaaf taa'ii jedhee ni jira mee badiin kiyya maali jettamme atillee yeroo mara maaliif waa balleessita jetteetiin hin naqqaatta yeroo hunda mee maal balleessi ani lafti kun kiyya ana ilaallata jedhaa jira malee waan biraan dalanne kanaaf atillee cadhisinarraa obboleessa kiyya xiqqaatti si jaaladhallee waa hundayyuu waan ati barbaadde hunda siif ta'a kanaaf atillee na kabajiitumaan cadhisii siin jedha ramee kiyya ramadaan atis cadhisuu qabda kanaaf waan an dalagu naafuu deemteetiin wannumaan ati na aarteetiin wannaattu hin jiru kanaaf seeraan gaafachuu jira laftillee kiyyaa kanaaf anarraayyuu hafee kan keetii jechuudha kanaaf ati naafoo buuteetiin waan hin taane naan jedhin anaanillee walitti naariin. Intalo shukkaare maal taate qo'ate bunumallee gannuun fiddu qo'ate hagana muluu intalo. Qaaqa garas qaaqa warii garana oofa maasillee si dadhabee amma jaartii matiyya tanallee dadhabee jira maaluma si haa godhan maal gubanne maal abboo gubanne haga yoomii jina maal mee gurbaa tokko bilbilaa maali wanumaa tokko. Isa mee silkilleen hin mul'atu namatti silaa ijjilleen hojaamu jirti na fakkaate haaloo dhagaamu kun laali mee ijumaanillee waan silki amma kana haaloo maal taate qooyisii eegaa jirraa bar koottu kaa abboo buna waliin dhunneetiin hin gabbaana maali ati qooyi koottu kaa gara manaa jirraa maali nu aasite namicha kaani gubanni atillee nu gubdaa asin deemtu qoo maal jechuu keeti qooyi garanaas koottu sitti ajamaati gara manaas koottu jaartiin tiyallee mana jirtiiti shaayii dhunnaati koottu. Gara manaas koottu mana jiraanillee as deemme shaayii wooma ta'e wayii afaan hin qabnaa bunuma wayii dhunneetiin hin gabbaana lafa saniif deemeetiin mormachuudhaaf gurbaan laal na yaameetiin hin kaatamoon kaatu yookaan siisi sanaan jedhaa jira anillee achumattu amalee lafa sanillee hin dhiisu gurbaa sanillee waan godhu natu beeka laali lafti ta oromootii tiyya kanaaf dhagayeetillee kanaaf isinillee jaarsi dhagaa kunaa laala kanaafuu gurbaa kana yookaan an ofirraa qabu. Maal jirana lafa xiyyaratti lafa matiyyaarratti dhufeetiniin mootummaa kana amma isaaf jedheetiniin biyya tana gadhiisa jechuun nan badee lafa abbaa kiyyaa amaanaa abbaa kiyyaa nyaadhee bara amaanaa lafa abbaa kiyyaa gadhiisa jechuun kanaafuu du'ee bada malee himan dhiisanii laftan maal
maal taateree maaf hin dubbanne dhimma callistaa qo'ate akkuma callisetti kanaafuu maali qooyi haasa'iitiin taphadhu gaa maali jalaa callistaa bara kanaaf gaali mana illee akkanaas jara mana illee argitee qooyi goddoon kun kanaafuu laali wanna takka yaadin qabata jedhe ani wanni asis yaameef illee waan biraatii miti jaarsa kee dadhabne beektee jaarsa kee dadhabne obboleessa isaa gatiqqaatti illee himee jira sitti illee himaa jira kanaaf jaarsa kee qabadhu ijoollee isaa seeraan haa guddifatu naafoo bubbu'aa jira ana namni naafoo bu'eetiin nallee daffaree hin beeku kanaaf dhaabi jaarsa keetiin dhaabadhu jedhiin kanaaf yoo inni dhaabanne dammoo waan godhana biyya keessatti illee himee jira obboleessa isaatitti illee himee jira sitti illee himaa jira dhagayi lafa akka dhiisee irraa kanaaf irraa deemuu qaba lafti obboleessa kiyya laali ani obboleessa kiyya kan gabaate dheetiin yeroo marasi kabaju jira kanaaf ati maali qooyi hiyyeessa rabbii miskiina rabbii lafarraa qayyika jettuun qooyi ati maali ati rakkattu jechuudha maali qooyi maali dhiisni kana rakkata dhiisi abboo ati oromoodhaa miti sabummaa kee sittin dhagahamu hin qabda qabeenya baay'ee qabda kanaafuu kana dhiistuufi kuno mee akka duuba kiyya deemteetiin hin ajjeesinii saytu namicha tiitan taayisiin lakki taayisiin jedhee maal ta'uu kee qoo dhiisiin jedhee miti lafa tana maal siisisa siin jedhee jiraa miti karchallee si galchalaa haganayyuu maqaa obboleessa keetii fi jaatitee himeen malee haganayyuu siisisaa karchallee si galchalaa adabattee jettamu feet ilalaan yookaan mataa keessa si baasalaan fitan alaa abaanis qabee ilalaan inni dhaabattamuun dhaabattu laalamu amma tanaa si ajjeeseetiin amma mootummaa tanaa hargate أنا ومالي نقول قلت أدبتي أنت ممتاز ها لو سمعت لبوك أنا بلا مي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Hashimtuu Be'ooroo. Kanaafuu hadha laaltaniirtanii jaalataniirtan jenneetiniin abdii qabnaa diraamaa kenna kana akkasumas nu jajjabeessaa warri diraamaa hojjetuu barbaadanis dhuftaniitiin hojjechuu ni dandeettanii nu isin fudhanna jechuudha. Kanaafuu yaada yoo qabaatan koomentii jalatti nuuf barreessaa yaada qabdan as jalatti nuuf kennaa jechuudha. Akkasumas dammoo subscribe share like gochuu hin dagatinaa akkasumas isiniin jedha Oromoo teena ta hidhaa jirtullee rabbi hidhaanuu haa baasu lafa teena tanurraa fudhatan tanallee rabbiin nu haa deebisu barumsi kenna sanuma ilaalchiseeti jechuudha isiniif galee akkasuma dammoo warroota dhibamanis rabbi akkasuma rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Kanaafuu yeroo itti aanu barumsa baay'ee namatti tolu qabannee isin dhunaa hadhaaf kanaan nuuf buhaaraa isiniin jenna. Akkasumas akkuma isiniin jedhe tokkummaa rabbiin nu haa kennu wal jajjabeessaa afaan tokko ta'aa isiniin jenna. Kanaafuu yaada keessan hunda nuuf barreessaa nu hubachiisaa oo nu hanqina qabaannis hanqinni keessan kana jaatiin nutti himaa nu yaada keessan ni fudhannaa viidiyoo yaada keessan irra hunduufne isiniif hojjennaa yaada keessan nuuf ibsaa nuuf barreessaa isiniin jenna. Kanaafi Oromoon teenya hundi bakkuma jirtanitti horaa bulaa nagaara nuuf jiraadhaa rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu kanuma isiniin jedha. Hin badinaa yaada qabdan hunda asiin nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkasumas viidiyoolee yeroo laaltan subscribe gochuu hin dagatinaa. Warroonni maamila keenya hin taane maamila keenya ta'uudhaaf subscribe godhaatiin mallattoo notification isan all irratti deebisan jechuudha. Kanaafuu waan hafe yoo jiraate viidiyoo jala waan baay'eetu jira jechuudha. Kunoo fakkeenyaa fi bifa kanaan Hashimtuu Be'ooroo jettaniitiin itti barreessaniitiin yoo jettan isiniif bahaa haala kanaan eddoo bakka subscribe jettu kana ni tuxxan jechuudha. Bifa kanaan erga subscribe gootaniin booda mallattoo bilbilaa kunoo haala kanaan isinii dhufa jechuudha. As baratte jechuudha. Isa kana all irratti deebistan jechuudha. Haala kana